Fakkeenya raanuu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaanirraa gonkumaatti fufuu danda'anii hin kenninu murree lafa keenya lafti keenya nutiif lafa keenya. Tokkummaadhaan kaanee ni falmannaa Oromiyaadhaaf ni wareegamnaa lafa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaanirraa gonkumaatti fufuu. Gaggeessaan saba tokkoo beekumsaa fi murannoo isaatiin lubbuu fi umrii isaa kenneem waan itti amanee fi qabsaa'u tokko galmaan ga'uun taatee baratamaa addunyaa kana keessatti irra deddeebiidhaan raawwatamaa har'am dhaqqabeedha. Addunyaa qabsaa'ota kanneen lubbuu ofii kennaniin sabaa fi biyyaaf qabsaa'uun beekaman keessatti birmadummaa biyyaaf bilisummaa sabaaf akkasumas gaaffilee gurguddaa danuuf deebii argamsiisuun ga'ee hojii sabboonummaan isaanitti kennite ta'uun alatti dirqama addaa tokko malee fedhii fi jaalalaan qabsoo isaan saba ofiif taasisan jedhamuun beekama. Gaggeessitoonni qabsoo yookaan ammoo hooggantoonni sabaa balaa fi rakkoo isaanitti adeemtu kamuu dandamatanii yookaan ammoo ittiin nyaatamanii jijjiirama fiduun waliigaltee keessoo isaaniitiin diina irratti qabsaa'an sana wajjin walirratti qabsaa'uuf mallatteessuun isaanii otoo hin wareegamin dura kaayyoo fi wareegama kaffaluuf warra of amansiisan isaan jechisiisa. Seenaa qabsoo Oromoo keessattis kumaatamni wareegameen kitilli hidhaa fi dararaan akka fiigicha ulee walitti daddabarsuutti qabsoon akaakayyoota abboota irraa gara ilmaanitti daddabruun har'as Oromoon diina waliin wal'aansoo wal qabu lubbuu hayyoota fi qabsaa'ota qaqqaalii biyyattii keessatti wareeguu hin dhiisne. Kumaatamni wareegamaniin yeroo kufan kumaatamni ol ka'ee qabsootti fufaa kitilli hidhameem yoo dararamu kitilli guddateem warra hidhame bakka bu'uun warraaqsa sochoosaa barabarachi namatti daddarbaa qabsoon Oromoo dhufteem fiixee qarqara galaana dhahii qaburra geessee jirti. Empire Itoophiyaa keessatti hayyoota Oromoo aarsaa kaffalaniin dhiiga fi lafee isaaniitiin dhugaa sabaaf qabsaa'an januun harka gantootatiin ajjeefamam hidhamam har'a dhaqqabuu seenaanis ragaa ni baati. Har'as akkuma kaleessa dubbiin hayyoo fi harka diinatti dhabuurra deebii seenaa ta'uun mana Oromootti marmaaraa jiraachuun namoota danuu keessatti yaaddoo uumuun barataan godinaalee Oromiyaa hiriira mormii akka dhoosuuf sababa ta'ee jira. Dubbiin Dr. Hayilee Fidaarratti raawwate har'as Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Booranaa Mikaa'el Booranii fi Kennasaa Ayyaanatiin Oromoo irratti deebi'uuf mataa maraa jirti jechuun hayyoonni garaagaraatiin xala isaanii dubbachaa jiru. Hidhamtoonni siyaasa Oromoo mana hidhaa Qaallittii zoonii 6ffaa fi zoonii 8ffaa keessa jiran guyyaa 14ffaaf diddaa nyaata dagachuu geggeessaa yeroo jiranitti qabsoo hadhooftuun lubbuu tokkicha deebii hin qabne sana Oromoof eeboo taasisanii diinatti darbachuuf hafuura isiidhumaa harganuutti jiru. Seenaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu keessatti maqaa kan horate qabsaa'aan biyya Hindiin Mahatmaa Gaandhii jedhamuun barootam qabsoosaa keessatti marsaa 20 oliif nyaata dagateem aarsaa barbaachisaa ta'e kaffaluun waanjoo gabroonfattootaam uummata isaarraa kaasuuf warraaquun isaanii yaadatama. Gama biraatiin bara 1981 keessa namni maqaan isaa Saandis Boobee jedhamuun biyya Aayilaandii kaabaa keessatti qabsoon riippablikaanotaan adeemsisuun uummata ofiif qabsaa'aa jiruun harka diinaa keessa bu'ee mana hidhaa Meezii jedhamtu yeroo galfamitti akka utuu hin hidhamin duram uummata hiriirsee
fincila dhooseem gaafateem gaafachiiseem bilisummaa saba isaatiif qabsaa'u sanattim manhidhaa keessa taa'ee qabsaa'uun waan hin dandeenyeef manhidhaa sana keessattim diddaa nyaata lagannaa deemsisuun waahiloota isaa wajjin ta'uun lubbuu isaanii qaalii sana uummata isaaniif dabarsanii kennuun ni yaadatama. Sandis Bobby fi waahiloonni isaa kanneen akka Francis Hayes, Raymond Mike, Percy O'Hara, Doug McDonnell, Martin Hudson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Mike Elway, Michael Devine qabsaa'onni jedhaman manhidhaa sana keessatti halkanoota 60 oliif diddaa lagannaa nyaataa yeroo gaggeessaa turan sana mootummaan Ireland fi koloneeffattoonni biyyichaa qabsoo isaanitti qoosanis sababa beelatiin guyyaa 46 hanga 73 gidduutti lubbuu isaanii dhabaniitiin jiru. Sandis Bobby guyyaa 66 irratti lubbuun isaa yoo dabartum Francis Hayes guyyaa 59tti Raymond Mike guyyaa 61tti lubbuu qaalii dhabaniitiin jiru. Waahiloota Sandis Bobby qabsaa'ota lagannaa nyaatatiin of wareegan kanneen keessaa Martin Hudson turtii guyyaa 46tti boqochuun yoo dursum Kieran Doherty immoo turtii guyyoota 73 booda kan xumuraa ta'uun addunyaarraa galeera. Walumaagalatti waahiloonni isaa kan waliin hidhamuun lagannaa nyaataa gaggeessan 9 isa wajjin 10 ta'an lubbuudhaan dabranii jiru. Du'a qabsaa'ota biyya Ireland kana booda uummanni biyyichaa ibidda qabsoo qoosa fi sossobbiin hin dhaamsine qabsiisuun bilisummaa biyya isaanii kan tim abjuu Sandis Bobby dhugoomsuu danda'uu isaanii muuxannoo qabsaa'ota addunyaarraa hubachuun ni danda'ama. Sabrummaa jalat Oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura siransuu. Qabsaa'onni Oromoo manhidhaa Qaallichiim diddaa nyaataa lagachuu kanaan guyyaa 10ffaarraa eegalanii of dadhabanii kufuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaa turuunis ni yaadatama. Jawaar Mohaammed Faanis Ammajjii 28 mana murtiitti dhiyaatanii sababa beelatiif faccisa dhiyeeffachuu kan dandeenye himuudhaan beellamicha hambisuun isaanii ni yaadatama. Sabrummaa jalat Oromoon isa suu hamma bilisummaa. Lafaa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaneerraa gonkumaatti fufuu hin danda'ani. Hin kenninu murree lafa keenya lafti keenya nutiif lafa keenya. Tokkummaadhaan kaanee ni falmannaa Oromiyaadhaaf ni wareegamnaa lafa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaneerraa gonkumaatti fufu.